kafana kooriyaatiiti kullaa koonaa dhoksitu ifan arge kaakaraa kee nama naa firoomsitu har'arraa afaan jiraadha. Namni guddaan namni nuyi yeroo baay'ee jaalannu tokko jirani isaan amma baay'ee biiziidha hojiidhaan wantoota garaagaraatiin biizii ta'u calumannee dhannee sagalee tanaa haasofsiifnee waan isaan nuun jedhan nageenyee gallame. Nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Isin barbaannee dhimma tokko tokko isin haasofsiisuuf jenneetu isin barbaannee maala oomee wante nu bira dhaabattu jennee isin barbaacha dhufne beektu. Hojiirra jira amma deemame. Biisiidha bata. Maala nu gargaara malee nu gargaara. Amma hojiirra jira narraa deema. Amma nu haasofsiisaati hojii keessatti hin deebitu. Hojii keessanitti hin deebitu. Hojii keessanitti. Kabajamoo amma yoo hojiirra jira isin jedheera. Hojiirra deema narraa deema hojiirra. Amma yeroo keenya qisaasinee isin dubbisuu dhufne maali nu gargaara malee nu bira dhaabadha maali. Garuu wanti joobattanii dura tuubattanii. Maaluma amma kana iyyuu nu jalaa callistu enne yaanne. Hojiirra jira isin jedhen nageessanii. Maal taatanii? Inde nu dhawufi. Maal jettarree dhimma keenya isin dhaggeeffataa jirra amma iyyuu asuma jirra min deemne. Maalidha dhimmichi keessanii? Dhimmi keenya kunoo isa kana waa'ee kana xiqqoo ishii sin hubachiisne. Waa'ee isaa suntu beekama. Maali inni eebbichi? Eebba ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo jedhu kana eebbaaf dhiyeessin. Eebbaaf dhiyeessine guyyaa. Maal jetta? Ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo isa jedhu kanatu guyyaan eebba isaa gahe. Waan biraa miti dhiifama. Ani sin hubachiisu. Ana birallee dhufanii turani sila. Raajii of kalaa nama jedhamu nama Waaqayyoo tokkotu kitaaba barreesse. Kitaaba. Mata dureen kitaaba kanaa ibiddaaf soogidda dubbii Waaqayyoo jedha. Ibiddaaf soogidda dubbii Waaqayyoo. Sagantaan kuni eebila jedhanii anaanillee dhufanii mana dhufanii na haasofsiisaa turani. Kanaaf nu bira dhaabbadhaa jechuudha malee waan biraa miti. Kanaaf ijoolleen nu bannee dhiifamaa waan biraa miti. Ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo. Dubbii Waaqayyoo. Baay'ee gaarii. Qoame al tokko na dhaggeeffadha. Namatti isinii dawwaluu kana. Namatti dawwalee tooyi hiriyoota kootti dawwalee hiriyoonni koo sirratti argamuu qabu. Akkasitti maal nu gargaartu baay'ee gaariidha. Kana barbaanne silau. Raajii eenyu jettanii? Raajii of kalaa ejjetaa jedhamu. Waldaa galata Waaqayyoo addunyaalessaa tajaajilu hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldaa sanaa. Haloo. Maal jettaniyyuu maal jettan? Ibiddaa fi soogidda dubbii Waaqayyoo. Soogidda dubbii Waaqayyoo kitaaba jedhu. Yoom eebbifama jettanii? Eebila gaafa jaa'e. Eebila gaafa jaa'e eebbifama jedhan. Ji'a 8. Mucaa isa sanitti simiisa kaleessa wajjin turre isa waldaa wajjin oolle sanitti himiiti. Gaafa sana namni tokko akka anis nan dawwalaatis dawwaliiti akka nafni ila. Raajii of kalaadha jedhanii bannaati. Raajii of kalaan beektu. Isa. Itti miijjadha itti hunduma isaaniitti akka irraa nafne irraafamuun qabu. Irraa nafnu edhiin yoom jettaniyyuu eebila gaafa guyyaa ja'a namni tokko akka nafne edhiin itti mijoollee. Waldaa kiristaanaa galata Waaqayyootti eebbifama. Galatooma. Maal dura akkas jettanii natti himtanii isin? Hojiirra jirtu isinis. Nu jalaa biizii taatanii. Maal hojiirra yoo jiraate dhimmi kunii fi dhimma hojii gargari kuni dhimma lubbuuti sun immoo dhimma fooniiti. Sina eebbisu Waaqayyo. Nu jiraadha eebbifamaa.